obboleettii keenyaan harkatti qabaa baga waaqayyo kaasuu si guuchise jedhaani. Ganama kanatu namni waaqayyo raajaniitu isaan dubbatanii waan kaasuutti baachuu barbaade si haa baachisu Yesuus. Obboleettiin keenya maqaan kee eenyudha? Eessarraa dhufte? Hawwii Waggaariin jedhama. Tajiirraan dhufee aanaa Iluurra. Tole waaqayyo gooftaan maccaa maal siif godhee amantoota akkas baay'ataniif waaqayyo qullaa kana duratti maal dhugaa baata? Waaqayyo gooftaan maccaa waan guddaa naaf godhee isa keessaa garuu waan muraasaan dubbadha. Dhala barbaanna turreeyyuu waaqayyoon yeroo baay'eedhaaf mana yaalas deemnee turreeyyuu walitti wal fuunee waggaa 3f dhala hin qabnu turre. Waaqayyo immoo mana yaalas deemneerraa iddoo baay'ee deemneerraa homaa bakka hin ta'u nuun jedhu homaa bakka eegnee dadhabnaan waaqayyo immoo yeroo walisoo dhufanitti isaan bira deemnee namni dhala barbaadan fuulduratti gadi ba'aa isiniif kadhanna jedhanii nuuf kadhatanii ji'a tokko hin taane ulfaa'ee waaqayyoon naa galateeffadhaan isiniin jedha. Ati waggaa 3dhaaf dhala argachuu yaalteetta garuu waggaa 3 gaa'ela godhatte keessatti dhala argachuu hin dandeenye. Haa ta'uyyuu malee namni waaqayyoo waggaa darbe walisoorra yeroo turanii namoota dhala hin qabneef baay'een isaanii kan si wajjiniin kadhatan walisoorratti dhugaa ba'aniiti kan isaan turanii. Waaqayyo namoota baay'eedhaaf karaa isaanii dhala laateera. Kanaaf waggaa 3dhaaf dhala kana hin arganne namni waaqayyoo sii kadhatanii ji'a isaatti kanatti dhala kan argate. Namni waaqayyoo naa kadhatanii ji'a isaattiin ulfaa'ee bakka waggaa isaatti nan da'ee yeroo si walisoo deebitanii dhuftanitti immoo ji'aa fi torban 3 wayiitiyyuu dhufuu hin dandeenye. Warri gammadan waaqayyoof galata gashaa. Tole mee dhala kana argachuudhaaf karaa yaalaa maal gooteetta? Tarii namooti mandara kee keessa jiran immoo maal siin jedhu turan? Namoonni mandara keessa jiran maaliif qoricha fayyadamtaa? Ammumallee da'uun barbaaddu heerumteewwanii maaliif qoricha fayyadamtaa? Abbaa manaa osoo qabdu jedhanii baay'ee na rakkisaa turaniyyuu. Innillee waan akkasii homaan hin jedhu hollaan baay'ee na rakkisaa ture. Waaqayyo garuu kaasuu na guuchiseera. Gooftaan koo haa eebbifamu. Galata guddaa laadhaa waaqayyo waaqa jiraataa kanaaf. Waaqayyo akkuma sitti dubbate kaasuu si guuchisee nama waaqayyoof amantoota dura dhaabbattee dhugaa baatee waaqayyo abbaa oolmaa kee kanaan maal jechuu jaallatta? Namoota akka koo dhala barbaadan namoota furmaata barbaadaniif waaqayyoon garbicha isaa kaaseera. Nama waaqayyo bira dhufanii akka hiikamaniin jedhaanii waaqayyo nama waaqayyo haa eebbisu. Galateeffadhaa Yesuus ilma waaqayyoo isa jabaa kana. Waaqayyo si haa eebbisu. Dhalli kee eebbifamee kan si guddate haa ta'u.